Boontuu arsii kana beektaa sirbi boontuu arsii kuni. Garuu nama jaallattedha. Nama jaallattedha boontuu. Lakki abbo. Nama ani jaalladheefi miti ka sirbe. Intala arsiitiif sirbe. Intala arsii kan jaallatte jechuudha. Lakki intaluma arsii jaalala osoo hin ta'in intala arsiitiif. Intala arsii taatee uumamtee isiisan ibsuu barbaade. Yoo warri biraas komatanii. Faarsaa jira marayyuu. Boontuu Jimmaatiif sirbee jira, Tawallootiif sirbee jira, ka Tuulamaatiif sirbee jira, Tamaccaatiif sirbee jira. Kamiin sirbina? Tole akkas yoo ta'e achumaan waan deebistee weelluu keetti galla. Matumaayyuu waa'een kee gwaasamu Muktaar Osmaan kuni lamoonni itti dhalateyyuu nama wallaachisa. Gaafa kan arsii sirbu arsii madhaa, gaafa kan baalee sirbus akkuma kana gaafa ichisa garagara naa sirbus akkasuma jedhaniitu kutaalee Oromiyaa bal'oo keessatti weelluu hundumaa akkati weellisuudhaaf kennaa qabdudha. Sagal wannuma sana akkuma loqoda isaatti loqoddee sanuma fakkaattee hojjettallee jedhamta. Ishee kanatti nuu kaasiitii icciitii wanta sana boontuu arsii nu weeddistame. Wanti sirbi ani yookiin walaloo sirbi ani sirbu dhuguma wayita dura sirbu ergaan miidiyaa irratti bahee bakka dhaladhe eessa jedhanii na gaafatanii booda kan dhiifama ergaan ani miidiyaa irratti bahee bakka dhaladhe hime booda kana beekan malee dur namni wallootis dhalataana walloodhuma na seha warri jimmaatis akkasii warri tuulama jiddu galeessi maccaaf tuulaman illee dhalatama naannoo sanii itti fakkaadha. Namni arsii baalee illee akkasitti na beeka jechuudha kan dhalootaan achi ta'uu na beeku malee kun illee maaltu san fide seeta. Ani afaan Oromootiin afaanicha barreessa. Afaan Oromootiin miti ka sirboon. Afaanicha sirbaan. Walaloon kiyya afaanicha. Afaan Oromoo. Afaan Oromootiin sirbuu fi afaan Oromoo sirbuun garaagari. Afaan Oromootiin sirbuun maal akka ta'e beektaa? Afaanicha haasayuu afaan haasayuu jechuudha. Fakkeenyaaf amma yaa magaalatoo ani sin jaaladhaa atin bareeddaa yaa intala eessaa jettee walaloo barreessuu dandeetta. Afaanicha garuu yoo beekte dandeettii afaanichaa yoo qabaatte jechoota dhama qaban jechoota yoo jedhaman sammuu keessaa naman haqamne weelluuwwan Alii Birraa dur sirbu walaloo Abdii Qophee dur barreessu weelluu Yuunus Abdullaahii sirbu sirboota eenyu amma biyya jiranii biyya Austraaliyaa wallisaa jabaa durii qabsaayaa nama dur dhufeensi ilaala biyyatoo dhufeensi ilaalaa jedhee ka sirbe afaan irraa nabade maqaan isaa wallisaan kundiin sirban sirboota Aadam Haaruun dur sirbe Kadiir Sa'iid dur sirbe yeroo laaltu walaloowwan sun ka Abdii Qophee barreesse walaloowwan sirboota Alii Birraa yoo dhaggeeffattu afaanichatu sirbame qananiin afaanichi qabu bal'ina afaanichi qabu kanaaf sirboonni durii sun mataa keessaa nama naqamne. Anillee yeroo baay'ee akkittiin yaalu afaanicha sirbuu yaala. Kanaaf yoon sirba Jimmaa sirbu akkatti warri Jimmaa sirbu sanittan sirba. Tarii namoota keenya gidduutti akka wanni kun konfiishiniin uumneedhaaf akkan si hubadhetti akka caqasaa kee tokkotti kan jechuu barbaadde dhugumatti duudhaa aadaa safuu uummata sanaa akka uummatichi beeku sanattan sirba loqoda isaanii isa jedhu jechuu barbaadeeti malee afaan Oromoon adda miti jechuu barbaadeeti. Afaan Oromoo adda miti. Ayyee taate. Loqoda saniyyuu fiduutu sirra jira. Loqoda san fakkeenyaaf amma sirba Jimmaa tokko siif haa kaasu. Sirba Jimmaa yoo ani sirbu gibeen gama biyya bahaa jifaarii jedha warra kee gaafannaani. Fuula koo dhiqee dhangalaa'ee anaarra jigaa'ee mimbaani. Mashoko mali naangallee qaayidaanii kan kee qaayidaan yoo jedhan Jimma biratti naannoo Jimmaatti haalli kee jechuudha. Haalli kee naangalle
Ani amma naan galle haalli kee jechuu nan danda'a ture. Garuu loqoda naannoo sanitti isa kana fakkeenna. Baay'ee gaarii namoota tarii gaaffii kaasaniif akka ta'utti deebiste waan ta'eef miti. Galatoom mee boontuu arsii xiqqoo isheerraa nuu jedhiiti sirboota kee kutaalee Oromiyaa weeddisan iddoo garagaraas nuuf kaasi. Garuu sirboonni kee na of kolchaa daawwattoota keenyaa egaa baay'een keessan weelluu baay'ee jaallattan boontuu arsii dhaga'uudhaaf akka jirtan nan beeka. Gaaffiitu gaaffii dhalee muktaartu immoo dubbii keessa nu galchaa jira waan ta'eef mee amma ati kan kutaalee Oromiyaa kana hundayyuu sirbitaa sirboonni kee irra jireessa immoo waan jaalala qaban fakkaata. Umurii kee keessatti ati dubbiin kee waan qabsooti. Sirboonni kee irra jireessa garuu egaa waan aadaa jaalala ibsita irra jireessa. Yoon dogongoree na sirreessi. Yogguu sirba sirbitu Muktaar gaafa xiqqoon sirbee jette namni ati ilaaltee akka sirbitu yookiis immoo weellistu si taasisee jira tarii namoonni dhaga'uu barbaadu waan ta'eef ishee kana nuu kaasiti boontuu arsiitti kallattiidhaan nuu darba. Ani akka ebaluu ta'a jedhee sirba jalqabne sirboota afaan Oromoo dur reediyoon irraan dhaggeeffadha. Bakki ani itti guddadhe siin jedhu sun meettaan sun biyya nagahaa, biyya qananii, biyya quufaati. Biyya ummata cubbuu hin qabne, ummata gidiraa hin qabne, biyya jagna siin jedhee sitti mee jiraa miti. Biyya dhugaa malee sobni hin jirre jechuudha. Biyya yoo wallolee ganama jaarsi biyyaa taa'ee araarsu. Biyya safuu beeku. Biyya sanitti namni nyaatee dhugee gammadee sirbuudha. Sirbi akka malee jira biyya sanitti. Amma garuu sirba maala? Amman beeku. Amman beeku. Haalli Oromiyaan itti jirtu haalli naannoo sanii amma naannoon sun lola guddaan naannoon itti deemu jechuudha. Naannoon ani itti guddadhe sun jechuudha. Naannoon Ada'aa, Bargaa, Meettaan, Jalduu, Gindabarat naannoon kunniin lolli hamaan mootummaa piippiidhaan uummata irratti deemsisaa jiru. Uummanni rakkoo kana keessa odoo jiru waan sirbu natti fakkaatu. Naannoo sanitti waan guddadheef sirbaa guddadhe. Kanaaf agartee sirballee akka loqoda adda addaa akkan immoo aadaa Oromoo irratti moor fokas godhu na taasise sirboota qabsoollee baay'ee qaba. Albamoota kiyya keessatti sirboota qabsoollee baay'ee qaba. Gara boontuu arsiitti yoo dhufne immoo sirbi boontuu arsii jedhu kun sirba akka bareedatti hojjedhe jedheen yeroo tokko tokko kireeditii ofii fuunaan kenna. Abbaan of dhaade gaala of hodhe jette Oromoon beekta. Akkas akkana jalaan taane akkitti tartiiba sirba san kaayuun akkitti ani sirba san kaayee intala san maaliif akka jaaladhe maaltu boontuu isii taasisee uumame isii abbaa isii haadha isii gosa isii lafa isiin irraa dhalatte nyaata isiin nyaatte ittiin guddatte safuu aadaa isiin itti guddatte kana hunda guutuu ofirraa qaba jechuu mataarraa kaasee harka miilaa ka deemu sirbi sun yoo dhaggeeffattee yaadaan dargaggeessa qeerroo biyya keessa jiru matumaa qarreellee osoo hin taane warreen amma gaafa ati weelluu kana kaastu atumtuu kaaste galma asiitti leeguu ati sirbitu argeen ture namoota hedduu akkuma ati jette keessa weellisaa Taaddalaa Gammachuu waliin wayita weellisaa turte namoota hedduu lafarraa kaaseetoo galmi wannoo ta'aatti ture. Dargaggeessi kutaalee Oromiyaa bal'oos ta'e jiruu diyaaspooraadhaan biyya bakkee jiraatu yaadaan akka boontuu arsii bira deemuuf kallattii maammee gara sana nu dhaqadhu mee saspeensi nu gootee nufitti arsii nu kaaseetta mee sagalee kennu dhageessisi mee dhimma kana irratti hin turte gadi nu gadhiisuudhaaf. Akkuma reefu sii hime kaa sirbi kuni sirba lafarra deemu siin jedhee jira. Sirba kana yoo ani sirbu aniyyuu nama naannoo intala arsii haadha arsii shamarran arsii tan karaarra deemtu tokko ija kiyya fuuldura natti fidaa jechuu amma dhufte boontuun arsii tayoo mara yaadu anaa dhufu koottuma 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 koottu oluma dhiyaadhu tama fayyaa qabu
qubatee naada arsoomni qorsooma jennaani tanaaf si barbaada jedha sirbichi. Achi callee morma isii irraa jalqabee bakka isiin irraa dhalatte gosa isii akkasitti faarsaa sirba bareeda.